Nandu bata malapasa hamma yomitana sasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Ashim tube oro akkamiin nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraattan isiniin jedha. Kanaaf hadha aappii bareeddu tokko kan baay'ee namatti toluu fi kan barbaadaa turtan kan nagaafataa turtan kunoo hadha isiniif qopheessee dhufeetiin jira. Fakkeenyaa fi YouTube irraa viidiyoo fuunee akkamitti gara Facebook irraa liivii dabarsinaa kan jedhudha jechuudha. Fakkeenyaa fi viidiyooroota YouTuberootaatiif jechuudha. Kanaaf YouTube irraa fuunee akka sa'aatii fi subscribe dheeraa argachuu dandeenya jechuudha. Subscribe kuma guutuu fi akkasumas watchaawarii gara 4,000 guutuu yoo barbaaddan mala salphaan Facebook irratti haala kamiin akka liivii dabarsaa namni akka isin ilaalu akka gootan jechuudha. Kanaaf mala salphaan kana isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu gara barumsaatti seenna. Amma osoo barumsaatti hin seenin dura warroonni chaanaala keenya kanaaf haarawaa taatan dammoo akkanatti YouTube keessa seentanii iddoo search kanarratti haala kanaan Ashim tube oro jettanii barreessitaniitiin yoo jettan haala kanaan chaanaala keenya argachuu dandeessanii haala kanaan dhuftanii iddoo subscribe kana kuno iddoo subscribe kana barreeffama diimaa kana dhuftanii akkanatti tuqxaniitiin search erga gootaniin booda iddoo bilbila fakkaatu notification kana tuqxanii all irratti deebistu jechuudha. Haala kanaan maamila keenya taataniitiin waan nu gadhiifnu hundi akka nu gadhiifnu amma isin bira gahaa jechuudha. Kanaaf subscribe share like gochuu hin dagatinaa. As keessa seentanii jechaan viidiyoowwan ijala dhabame hin jiru waa'ee aappii ta'e diraamaa ta'e kolfaa fi tapha wantoota garaagaraa wantoonni Nandu bata malapasa hamma yomitana sasa. barumsi keenya kan guyyaa har'aa akkamitti haala kamiin YouTube fi Facebook irratti liivii dabarsuu dandeenya. Fakkeenyaa fi viidiyoo kennuu haala kamiin wanna irratti dabarsuu dandeenya kan jedhudha. Fakkeenyaa fi isa kanaan jechuudha. Kun as bara jechuudha. Gostream kana Play Store irraa argachuu dandeettanii akkasuma dammoo linkii kee jala isiniif kaa linkii kee jala argachuu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaa fi as bira dhuftanii anamma install waan godhee jiruuf haala kanaan naabee jira. As biratti haala kanaan open gootanii jechuudha. Open yoo jettaniittan haala kanaan isinii baa jechuudha. Kuno haala kanaan isiniif baa dhuftanii as bira dhuftanii jechuudha. Kuno as bira jechuudha. erga tuqxaniitiin jettanii haala kanaan as bira from link video bakka jedhu kana haala kanaan ni tuqxanii jechuudha. Iddoo kana maal gootanii jalqaba YouTube keessan keessa seentaniitiin video barbaadan san fudhattanii jechuudha. Mi'a nama fakkeenyaa fi YouTube keessa seenu me fakkeenyaa fi YouTube keessa seeneetiin me fakkeenyaa viidiyoo barbaade jechuudha. Fakkeenyaa fi me kanumayyuu akkanatti seenee fakkeenyaa fi YouTube keessa seentanii haala kamiin akka fudhattan isinitti agarsiisa jechuudha. Me fakkeenyaa fi aappii kanaan liivii seenuu fakkeenyaa fi isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf me as dhuftanii tuqaa sadiin kana bira tuqxanii jechuudha. Erga tuqxaniin booda bakka share jedhu kana tuqxanii jechuudha. Dhuftanii as bira copy link kadhu kana as biratti linkii isaa fudhattan jechuudha. Amma linkii isaa fudhadhee jira jechuudha. Eessa deebi'aa bakka reefi sanitti deebi'aa jechuudha. Kuno eega gostream banee as bira dhuftanii iddoo kana tuqxanii
iskiriinii akkana qaqqabdanii jechuudha aspira. Haala kanaan yoo inni isin dhufe asirratti paasti gootanii jechuudha. Achi dhuftanii aspiratti waan barbaaddan waan fedha keessanii jettanii barreessan jechuudha. Fakkeenyaa fi yaada wayii fakkeenyaa fi wama fedhayyuu haa ta'u fakkeenyaaf mee aappii fakkeenyaa fi mee aappii haa jedhu fakkeenyaa fi haala kanaan erga akkas jettaniin booda dhuftanii aspira ad gootanii jechuudha. Haala kana yoo isin dhuftanii aspira next gootanii jechuudha. Ammas deebitanii maal gootanii next gootanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Erga akkanallee ammas dhuftaniitu maan jaluma kana next godhaatumaan deemtan jechuudha. Waa baay'ee amma dhuftanii dammoo aspira dhuftanii jechuudha. Aspira ad gootanii jechuudha iddoo kanatti. Erga ad gootanii ammas dhuftaniitiin aspira jechuudha kunoo ad stream gootanii jechuudha. Ammas dhuftanii next gootanii jechuudha aspira jechuudha. Haala kanaan waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Akka barbaadanii seenuu dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf hanqara Facebook kiyyaa waan wal qabsiisee jiruu fi kunoo argitanii Ashim boontii jedha kunoo aspira jechuudha. Anamma liivii aappii reefisaniin jechuudha. Amma aappii reefisin agarsiisan fakkeenyaa fi isa kanaan seenee jira jechuudha. Kunoo kana isinitti agarsiisee ture kunoo fakkeenyaaf jechuudha. Aappii kana bilbila keessanirraa akka hin dhabne kadhu. Kanaaf fakkeenyaaf amma Facebook yaa keessaa seenu kunoo mi'aaske fakkeenyaaf milaayitii kanaan seenu kuno argitanii aspiratti taruu jira jechuudha. Kuno haala kanaan liiviidhaan dabru jira jechuudha. Kuno argitanii waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Akka barbaadanitti nama Facebook irraan haala kanaan bifa liiviitiin kuno argitanii akkanatti dabru jira jechuudha. Kuno livestream jedha asirratti kuno haala kanaan Facebook keessan irratti gadhiisuu dandeettu jechuudha. Mala salphaadhaan akkasumas YouTube irrattis gadhiisuu dandeettanii. Kanaaf waan baay'ee tokko isinitti tonaadha. Kanaafuu viidiyoo baay'ee Facebook jala gadhiisee jira. Haala kanaan seentaniitiin ilaaluu dandeettu jechuudha. Waan baay'ee tokko namatti tolu fakkeenyaaf akkana yoo isinii dhufe kunoo dhuftaniitiin waan isinii gadhiisu kunoo aspira linkii kana bira xuxxanii jechuudha. Achiin booda ofii isaatii kunoo daqiiqaa sekondii muraasa keessatti jechuudha. Sekondii 2 yookiin akkana 3 keessatti gara onnaa isin ergaa jechuudha. Gara chaanaala kiyyaa isin ergaa kunoo ofii isaatii bana jechuudha. Kunoo argitanii fakkeenyaaf osoo isiniin tuqin jechuudha ofii isaatiiyyuu ofumaan banaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo barbaaddan kunoo as keessaan argachuu dandeettanii jechuudha. Kunoo argitanii haala kanaan akkana seentanii ilaaluu dandeettanii. Akkasumas dammoo subscribe share like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ijoollee Oromoo qaqqaalii hanga barumsa biraatii walitti deebinuuf nagaan araaf tura. Horaa bulaa Kisa sen nan dubbadha maal abbaasa hamma yoomitti na saasa.